Ashama harka fuune dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa hadhaa seenaa gootota Oromooti. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo hedduu isiniif dhiyeessaa ture arras seenaa gootota Oromoo tokko qabadee dhufee jira. Turtiin keessan nafaan haa ta'uun affeerraa kooti. Seenaa goota Oromoo Hayilee Fidaa. Hayileen Fidaa Wallagga keessa magaalaa Arjootti dhalate. Naqamteetti guddate. Hayileen barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Arjootti yoo baratu sadarkaa giddu galeessaa immoo kutaa 5 hanga 8 Naqamtee mana barumsaa yeroo sanaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa immoo Hayilee Sillaasee jedhamutti barate. Barnoota isaa ittuma fufuun sadarkaa lammaffaa Finfinneetti mana barumsaa Jeneraal Waangeelitti barate. Qabxii olaanaadhaan xumuree kana booda barsiisaa ta'ee qacaramuun Dadaritti waggaa tokkoof barsiisaa ture. Bara 1961 Hayileen Yuunivarsiitii Finfinnee galee barnoota ji'oolojii barate. Qabxii guddaan eebbifame. Dr. Hayileen barataa cimaa ture. Barnoota sadarkaa lammaffaa A10 fi B2 xumure. Yuunivarsiitiitti ammoo qabxii 4 duwwaa fiduudhaan barataa kabajaa ta'ee Great Distinction eebbifame. Erga eebbifamee boodatti achuma Yuunivarsiitii Finfinneetti Dipaartimentii Ji'oolojii gargaaraa eebbifame. Gargaaraa eebbifamaa ta'ee akka barsiisaattis qacaramee Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti erga waggaa tokko barsiisee booda barumsa digirii lammaffaa itti fufuudhaan gara Faransi deemee barate. Dr. Hayileen Faransittis jalqaba barumsa isaa Ji'oofiziksii fi itti aansee ammoo waggaa lammaffaa ammoo Saayisoolojii barate. Baratee eebbifame. Hayileen sochii tokkummaa barattoota Itoophiyaa kan Yuuroop keessattis godhurraa kan ka'e mootummaan Hayilee Sillaasee waan balaaleffateef paaspoortii fi iskoolaarshiippii isaa jalaa haqame. Sababa kanaafis biyyattiitti deebi'uu waan hin dandeenyeef waggaa lamaaf mana barumsa Faransitti qacaramee barsiisaa ture. Itti aansee paaspoortii dhoksaadhaa embaasii Itoophiyaa kan Jaarmaanitti kennisiisee gara Jaarmaanii deeme. Yuunivarsiitii Hambargittis waggaa lamaaf barsiise. Ammajjii bara 1975 erga warraaqsi dhoo'ee booda gara Itoophiyaatti deebi'e. Sochii siyaasaa yeroo Faransitti turetti Hayileen markaanzimii Sooviyeet fudhatee ture. Renlaft Art akka jedhetti Hayileen miseensa paartii kooministii Faransii ture. Waamicha dargiin Itoophiyaanonni baratan gara biyya isaaniitti deebi'anii akka tajaajilan godhe fudhachuudhaan Hayileen bara 1975 keessa gara biyyatti achi deebi'e. Naggaadee Goobazee kan achuma Faransitti barachaa ture wajjin naannoo Yuunivarsiitii Finfinneetti mana kitaabaa tarkaanfataa bane. Kunis kitaabota markaanzimii Leenizimii lammii biyyattiitiif dhiyeessuuf ture. Manni kitaabaa dulloomaa fi dadhabaa ture. Kan barattootaan guutame kitaabonni haaraan dhufan battalumatti gurguramuu dhumatu ture. Oduma baay'ee hin turin Hayileen dargii biratti qofa odoo hin taane hoogganaa dargii Mangistuu Hayilemaariyaam birattis beekame. Dargiin yeroo sana deeggartoota siviilii fi gorsaa markaanzimii Leenizimii barbaada ture. Muddee bara 1975 barreessaa dargii kutaa biiroo dhimma ijaarsa uummataa kan yeroo ta'ee muudamee dalagaa ture. Dhaabee Hayilee Sillaasee fi daas hoogganaa godhe. Kaayyoo koomaa dargii deeggarsa uummataa biratti akka argatu gochuu qofa odoo hin taane siviilota bitaa warra kan dhaqqabu ture. Hoogganaa kutaa kanaa ta'ee odoo jirutti Dr. Hayileen sagantaa warraaqsa dimokiraatawaa biyyoolessaa kan qopheesse. Dokumentiin kunis dhaadhannoo Itoophiyaa tigdam yookaan Itoophiyaan haa dursitu jedhu kan dargii akka kallattii itti fayyadamaa ture. Garuu kan ifa hin turin bakka bu'ee tokkummaa warraaqsa hojjettoota qonnaan bulaa fi burjaa xixiqqoo
tarkaanfattootaa feudalizimii, imperializimii fi kapitaalizimii barbaadan. Dhumarratti Riippaabilik Dimokiraatawaa Uummattoota Itoophiyaa uumame. Mangistuun warraaqsa Dimokiraatawaa biyyoolessaa fudhatee hojiirra ooluusaa hiriira Ebla 20 bara 1976 irratti beeksise. Haa ta'u malee hoomaan mormitoota siviilii wajjin wal qunnamtii uumuu dadhabe. Namoota duula irratti hirmaatan kan hojii baadiyyaa irrattis ramadaman dhiisanii gara magaalaatti deebi'anii wajjin mormitoonni dhaaban. Warraaqsa uummattoota Itoophiyaa kan Ingiliffaan EPRP jedhamuun deeggaruu isaanii lakkoofsa miseensotaa fi dhiibbaa inni uumu dabale. Mooshiiniin dargii yeroo deeggaru EPRP'n dargii sochii uummata humna waraanaatiin akka okkaamsee dubbachuu balaaleffatu karaan sooshaalistii inni qajeeltotti mootummaa uummataa kan dhugaa hundeessuuf qabsaa'u itti fufuu malee dargiin isa nama bocuuc akka hin fudhanne ifoomsuun shoora dargii warraaqsa Itoophiyaa to'achuu keessatti taphachuu qabu irratti gargaarummaa hadhaawaa fi qabataniyyuu Mooshiinii fi EPRP'n sagantaa wal fakkaataa baasan. Akka Atoos kan mormii kana ijaan arge jedhutti Itoophiyaanonni hedduun warrumti baratanillee hubachuu hin dandeenye. Atoos akka jedhanitti beektonni Itoophiyaa hunduu markaanaalizimii keessaa of galchuuf dirqama. Barreessitoonni kan Profeesartoota Yuunivarsiitii kan mormii siyaasaa kanaan baay'ee jaaja'aniif hubachuuf jecha kitaabota durii hedduu dubbisan arganiiru. Barattoonni Yuunivarsiitii waggaa 3ffaa fi 4ffaa barruu Addis Zamanirra jiran fi paampaanfilii dhoksanii maxxanfamaan hiikan nuu kennan. Garuu mormii dhaabbata siyaasaa adda addaa gidduu jiru maal akka ta'e hubachuun akka hin dandeenye dubbatu. Hooggantoonni hojii hiikaa ejensii oduu Itoophiyaa keessattis hojjettoota hiikaa dhaamsataa mootummaa kan tiyooriin guutaman kan biiroo siyaasaa irraa dhufan akka hin hubanne dubbatan. Haala kana keessatti Hayileen Fidaa walitti hidhata dargii wajjin qabu cimse. Hagayyaa 19 bara 1975 Haile Sillaaseen haftee kan koree dhimma siyaasaa dargii ture wajjin tokko Eertiraa keessa jiru irratti biyyoota Arabaa 6 wajjin mari'achuun bobba'e. Jecha kana wal mo'uu dadhaban. Mormitoonnis kun gara tarkaanfii humnaatti ce'an. Namoonni jalqaba tarkaanfii irratti fudhataman Tewoodiroos Baqqalaa yoo ta'u gaafa Gurraandhala 25 bara 1977 ajjeefame. Tewoodiroos Baqqalaa miseensa MASON fi hoogganaa tokkummaa hojjettoota guutuu Itoophiyaa ture. Kun jalqaba goolii diimaa ture. Yeroo kanas namoonni goolii kana jala ba'an Finfinneedhaa gara Tulluu Asaambootti baqatan. EPRP'n baqattuyyuu haalli jiruu Hayilee Fidaaf ta'e MEASON fi fooyyeffannee adoolessa hin fooyyeffanne ture. Adoolessa 10 bara 1976 fonqolchi Mangistuu aangoorraa buusuuf godhame fashalaa'e. Siyaasaan haftee guyyaa 3 booda gargaartota isaa 17 wajjin ajjeefame. Kana booda dhuma 1976 keessa mormiin Mangistuu fi MEASON gidduutti uumame. Kan mootummaa keessa jiran aangoorraa kaasuu jalqabe. Filannoo miseensota irraa bitootessa 11 bara 1977 godhame irratti MEASON aangoo tokkoyyuu odoo hin taane argatanii waan hafeef haalli jiruu ittuma hammaatee waxabajjii 14 hooggansi MEASON irraa fudhatamee Hayilee Fidaa fi miseensonni MEASON
tarkaanfii itti aanu homaa akka ta'u waan hin baraniif dafanii tarkaanfii fudhatuuf agayyaa 19 hoggantoota MEISON 19 fi kaadiroonni 500 ifatti socho'uu dhiisanii lafa jala socho'utti geeddaran. Mangistuun haasaa guyyaa 5 booda godhatti MEISON balaaleffaturra hagayya 26 Hayilee Fidaa fi hoggantoonni MEISON kan naannoo Finfinneetti qabaman. Gibbii durii kan biiroo dargii keessa jiru keessatti hidhaman hoggantoonni MEISON baay'ee dhukaasa humnoota dargiitii fi sirna gidduutti godhameen du'an. Naggaadee Goobazee qofatu gara Yamanitti baqatee lubbuun hafe. Hayileen Fidaa mana hidhaa keessatti yeroo dheeraaf hanga dhumaarratti ajjeefamutti haala hamaa keessa jiraachaa ture. Haalli ajjeechaa isaa ifaa miti, garuu Andaargaachoo Xuruneesh Hayilee Fidaa erga hidhame waggaa 2 booda bara 1979tti ajjeefame jedhe. Hayileen durataa tokkummaa barattoota Itoophiyaa kan Yuurooppi ture. Qorannoo afaan Oromoo irratti Dr. Hayileen qubee afaan Oromoo uumuu keessatti gahee guddaa qaba. Yeroo Yuurooppi jirutti Hayileen miseensota koree barnoota Oromoo kan qorannoo irratti xiyyeeffatuu fi kan garee Oromoo barattoota Oromoo jedhamu ture. Gareen qorannoo kun barattoota Oromoo biyyoota akka Faransii, Jarmanii fi Iswiidanii, tokkummaa Sooviyeet, Hangarii fi Yuugoslavia keessa jiraatan fa'aa keessatti hammata. Gareen kun afaan Oromoo afaan barreeffamaa akka ta'uuf qorannoo bal'aa godhameen haaluma kanaan garee kana bara 1972 barruu qorannoo kana akka kan laangujii inni Itoophiyaa Leoshin or Giz for Right afaan Oromoo Totik bara 1972 maxxansan. Barruun kunis afaan Oromoo qubee Laatiniitiin barreessuun filatamaa akka ta'e seera itti afaan Oromoo Laatiniidhaan barreeffaman bu'uura kan kaa'e ture. Qorannoo kanarratti Dr. Hayileen gumaacha guddaa godhe. Dr. Hayileen itti fufuudhaan qubee afaan Oromoo harka kanatti fayyadamuudhaan kitaabota 2 walitti aansuun maxxanse. Kitaabonni inni jalqabaas Hirmaataa dubbii afaan Oromoo kan jedhamu yoo ta'u, qorannoo Koslugaa afaan Oromoo. Kitaabonni kun kan maxxanfame bara 1973tti. Magaalaa Paarisitti kitaabonni inni lammata ammoo bara birraan barihee jedhamu. Gama kiyyaan seenaa baay'ee kan innatti toleef kan afaan Oromoo hunda beeku qabuudha. Kanaaf hayyoonni keenya seenaa Dr. Hayilee Fidaa afaan Oromoo barreessuu isaanii irra jira. Seenaa gootaa Hayilee Fidaa kana fakkaata. Seenaa hedduu namatti toluu fi qubee amma nuti ittiin afaan Oromoo barannee barsiifnuu fi addunyaa irratti beeksisuuf deemnu kana namni dura kalaqe goota keenyaa Hayilee Fidaa fa'a turan. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Ankan isinii dhiyeesse Areerii Kadir.